أما هي موت ما يونا كبي أم الموت جبتها يونا كبي مي أما سنن دابو نتر بات عرفوا بشاني سنت عرفوا بارالك والديبونس قيا ميكس بيسي ميا كم تان يونا نومي سانجرن سامي فورمشينا ساني تودجين أيوة ما خطوتنا Hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa walitti nutigaan nutis hinaafne barbaanni qophee gaara tokko keessaa misa isaan ka gaara jiransa gaara jirraa jaanii gaara kana maduraan illee takka daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya karaa suudii kana deemee illee beeku laakiin faraan suudii madura sadaqee jira karaa isaa beekaa faraan karaa kana hundaniin beekaa bikkattoota kana hundaniin beekaa hajuu ta'e jechuudha akkasumatti faraan jalaa jira daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya rabbi sinaa milkeessu jaa ijoollee mucaa immoo ka qabamee jirus ijoollee sana keessa jirtu itti goonee jira. Du'aayi godhaa nu hordofaa nu daawwadhaa hanga dhumaatti siinjaa viidiyoo tanaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya qaqqaalii. Akkasumatti nama hundaa'u inshaallah nama nu jalaa qabamee jiru hundaa'u nama irratti godheetiin jira. Inshaallah namni duniyaan duuba jirtu ni goddaama yookaan wayii taa'ettanii illee hin yaadina. Faraan karaa kana ni beekaa. Kunigaa mucaa daa'imaa ilmoo daa'imaa. Maallaquma sanillee yoo xalabataniif garteeni isa maallaquma sanillee ni kannina bakka sanitti ka magaalaa sanaa keessa jirtu nan dhibdu ammoo nama gaara jiru gaara eenyu beekeeti akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota keenya maaliif gaa sanatti kenniin beekeeti saba gaara kana gaara kana akateette gandinis yaa'u gaari barbaade gaari ganaafe ganaadhaafe gaari gurraacha kana ni dabarraate yaa jenna de mee aboos deemee amchaa asee mee lafti halkanooyte jirti mee mantana qophee kana ani gaara kana daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya takkaa biyya keenyattuu keessa deemee awoo gaaruma suudii sanuu gaari suudii qabaan hankarmaa gaari suudii yoo mafe kana laal gaara dheeraa kana gara dabraniiti gaara guddaa kana boolii ganaa kana dabranii kana duubaa kanallee buutaani ka makiinaan deemnee guyyaa guutuu makiinaan deemne mofaraan yaa'u meena dhiisi yaa'u eegi ganama za'a kudha takka bilbila nurra dawwalanii nuti manarraa baane hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ilaa amma gadi hin teenye mee irra dawwaliiti gurbaan irra dawwale sanitti tamaam maallaqallee siif buusna gadiin deemii hara xarafa magaalaa gaara deemne duuba kanaan dura hawaalaa qabee nama harkaa qabu maallaqa siif buufnaate hotu gadiin deemii dalagaa laa mucaa yoo gadhiise sammaa maallaqa baankii keenyaaf reeyoo maallaqaaf kana daleetu taate baantu yaasni abdii yoo jaalatte mucaarraa maal feeti bartana dhibjeettana abdii yoo jaalatte mucaarraa feeti dirqama namni abdii hojii qabsaa'e qabamu qaba amma rakkummaan isiin barnurraa qabdu tun maalittu rakkoon abdii jaarsa kiyyaan isiin abdii jaarsiitiin intaltu waan biraan duratti of shira biraatiif deemti malee abdii jaarsasiitis hin jiru abdii sababaa siiti jecha sooshaal miidiyaa irrattis bahuu jibbee eda nadhii akka isiin goote namni harki hin jiru daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya sanumaafu halkan eega bariisaa deemnee makiinaan guyyaa guutuu nun deemaa oolte tamaam amma halkan gaara kana seen lafti tun lafa halkaniiti daawwattootaa fi kabajamtoota gaara kana faraanii beekaa nuti nam sadii dhufne jechuudha. Maallaqa irra dawwaliiti maallaqa isiniif ergitan oofaan hin gayyaajiin kaa'oo naannoo kana dhiyaatan. Tulluun isaan jaambar tulluu kana akkanaati tajaajila tulluun san kan. Duba tana taanaan nuti ilmaamu jira. Kota ol baanee guddaa keessa yoo dhokatanii shurtaa fa'aa dhokotan guddaa keessa laalla yalla. Kota shurtaa fa'aa yoo dhokatan taate. Yaa uummanni kun arraan tana wallaahi hara kana ammoo haala kanaan isaan dhiisuuf hin taa'u dhageesse. Daawwattootaa fi kabajamtoota keenya hanqa dhuma viidiyoo teenyaa nu faana turaadhaa gaara. Inshaallah akkanatti naf nuti laftinis qabbana qophee lubbuu teenya dabarsinee fi mucaa daa'ima kuni ilmoo daa'ima ni baafnaa mi ni baafna ilmoo daa'ima hiraasaatiin gaafatan sana agartee hiraaraaf biitiin biyyarraa biyyoota deemaa jee maal jee mucaan cinqamaa jira. Shishee namnummaa maqaa kiyya himatee namnummaa maqaa biitii fi maqaa duniyaa himatee dirqama cinqamuu qaba. Tamam moo jireenya kanaaf ilmaan kana kan gadhiisee biyya tan irraa deemu fala. Jireenya akka gadhiisee deemtudha. Nama jechaan ilmaan kiyya facaasee bultii gadhiisee deeme jechuudha khalaas. Isaan silaa akka yaadanitti akkas. Jireenya akkanaa khalaas ana irraa afuwan. Eenyuun barbaade eenyu dhiisa. Eenyu barbaadeetiin eenyu dhiisa baraana. Amma tana nadhii taatu parkeesii jira. Tana aboo dhiisi. Eenyu barbaadeetiin eenyu dhiisa. Intalti tuni. Mee dhakaasan jalaa bira dhakaasan jalaa dhakaa dheeraa san keessa akka manaa fa'aa keessa galan taate. Kau nak haji salah. Dah ada apa kau ke mana?
Hordoftoota fi kabajamtoota dhiiroo dammii tana keessa ona maggalamoo maal dammiin akkana wayi gaaruma kan keessaan dhufe yaa faraan gaarii suutii ona yaa faraan gaarii suutii ona gaarii suutii kanaan fana wayi 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 mee dhagaa kana keessa laallu dhagaa guddaa kana keessa hanga ijoollee baadiyyaati duraanis gaara keessaan deemu guddadheeree faan eega yaa dubbii waaqa jennee miti mee kottu fura baafanna humaan jiran kaa kottu fura baafanna hordoftootaa fi kabajamtoota keenya laagaan kaknu taate eegi ganama eega rabbiin kun baree fi harma jidduu dhaabbachuu deemuma jirra makiinaan gaarri isaan keessaa maran san gaarri isaan keessa jiru san gaara kana fakkaatare goda sanoo ko gobar goda kana nu ballamaniiti ati karaa kana beeytaami gaarri itti beeksun kana mako biraati tulluun isaan itti isinitti ballaman hayyee ammachi dhufnee jirra maallayni keessan jaayiza mucaa gaddeebisaa jiin mucaa gaddeebisaa jiin telefoona irra dawwali telefoona isaan sallaa telefoona isaanii laal way ummata kana isaan barra mallee wal dhiisuuf hin teenyu bara Sakanaati daawwattoota keenyaa fi kabajamtoota keenya gaarri nuti keessa jirrus kana fakkaata. Yaa Oromooti. Laagaan kasuu taate. Furri nu ciccite. Angaara kana takkaa biyya teenyattuu nagar. Durree reegaatu waan guddadde kafi kanaa nagar. Biyya alaatiin dhufa jeetiin akka laga dhaqee biittee alaan kana chingi qabdi silaa warruma keenya taa'ee reege. Wayi ansilaa kanaa beekee durumaanuu biyya irraan bu'u. Cinkuma abin biyya rabe namni raha biyya rabe ennan cinkuma abin biyya rabe wallahi wallahi cinkuma billi saanii cufaa jenna annahu maajiitiin akkana cinkuma wallahi billi saanii cufaa bilbilee gammata sirriitti wallahi cufaadha yeroo takkanii bu'ee yeroo takkan bu'u. Meera kama lamaan dawwalanii gaagara shantami saddeet isaan irra dawwal. Maaltu uffala? Annan waajeetiin akkana cinqamaa daawwattoota keenyaa fi kabajamtoota keenya meena waajeetiin cinqamaa namni naayicha qabame namni naayichi hin dhaabbate dirqama miidhamu qabaame. Ogguuta akka magaalaa keessaa nama barbaada ogguuta akka gaara keessaa nama barbaada amma ilmaanis facaasii lubbuu teetiin baafadhu yoo kanaan jettan taate malee ilmaanis garaawaa dhalee magaalaa kana keessa dhiisee waan deemu haati biyyaa fi abbaan biyyaa siin jirani tamaam cinqii kana dirqama kaan sababaa duniyaatiin hayi namni naayicha dhaabbate miidhamu qaba ayyee. Inshaallah uumaa miti. Way memang tanah memang falli mal ini. Memang falli mal. Me tu memang garang na bana ya baran. Garang kana kaya sama me olbane. Adun tulis di. Ojo ke sini mau tu manu kabi om. Awas jual orang mana isin? Jual tak agar tani gurbat jual tak. Orang mau mitin soal apa orang mau andu betul ya. Orang mau mitin ya mana di siapa. Ya gurbat cire gusan odi orang mau man. Cire gusan. Tokkos gamasii reega Oromoon re'ee maal as keessa Oromoon as keessa dhaabbachuun fayyada. Waatiin baanan taree keessa eegantaa tana baraan. Yaa waatiin maal tana yaa. Angaara suutii daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya takkaa dhufee hin beekne. Mucaan eessa dheeyinee ilaalla mucaa kana eessa dheeyinee ilaalla. Goda san jalli dhahinaamee akka tasaa ichi katti hidhatanii ichi ka jiraatan ta'e. Godaa miti bar ganda malee godaa miti. Karaan dadhabeen jira. Kabajamtoota keenya akkuma isin agartan kana fuuldura. Qeeriin itti dadhabeen jira gaarreen gaafa duraa reefa keessatti eegee kanaa miti. Gaarrame waan karaan miilaa deemu dadhabee. Yaa yommuu suutuma jedhu isa keenyaa miti. Miilaa deemu dadhabee faraan kalaas kaasatuma maallaqa isin erginaa bitaa jirre. Yaa hottume kan akka taanu jira. Gaara baaneen kana ol namsa diyaa mootummaan hundi isuutu birraa giddicha na hoota maal barbaadden nuun jedhani. Ilmaan biyya biraa. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya qeerii nuti ba'u jirru kana kun olaan
Amira yidee mudaddabe. Mira dia mudaddabe. Daddanne mucaadha waafura isaa waan takka nagar. Yaa kophee nagee haadha ji. Kophee nagee haadha maanii. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mee amma eessadee nagaayyaa. Gaara suutii. Yaa gaara suutii. Kanaan beekayya manatti hafeera. Gaarri suutii yoo. Kanaan beekayya manatti hafeera. Yaa Oromoo warri suutii jettanii as jaatan tokkolleen kayyuun as ijaayina. Ani sinii mee jira. Qeerri kun qeeraa miti. Qeerri ganaadha. Ganaanii hunda inni jira faraan. Ganaanii hundi yaannee bismillaa duraa mee gallee. Kun ka magaalaa bayi gizee makiinaarraa buute seentu jechuudha. Seentu awwalaati. Tamam. Inshaallah ta'ala gaa. Daawwattootaaf. Eega ganama kana bariisaa deemnee deemu jirra. Mee du'aayi godha. Kophaati keessatti na dhiiftee na dhufan. Yaa waachi maal dhiifte ormaan laallaatti daddabuu siyaa baraan. Way miila kiyya. Karaa suutii kana. Karaan suutii kana. An suutummaan tunuun har'aartii miti yoo karaa kana keessa deemanii haadha kan taate. Mucummaan kun mee maa deema qaalii namaan dhagoo kunis. Taa'ennaan akka haasida uummata haasida kana jedha. Afaan kun namee akkanan ta'u. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya laaffadheen jira kun gaara keessaan jira. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya lafa tana harka kun halkanii amma gaara keessa isoo yaanuu jennaan harkaan laaffattee manatti gaasuuqa naannoo masgida irraa salaatu jiran kanatti gaddeebuu jira. Bishaanuma kana dhugi. Maaliif lubbuun tun agartee miti gaafa dhalattee duute hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Amma qaariyaa takka keessa seenne qaariyaan tun tamaalee akka taates gaafa xaamaa fi kana bakka irraa waa nyaannu laallee mee mee maaltu jiraa'u lafti dukkanaati ganda malee mee maaltu jira rabbii keenya mee makka baataanu mee amma fala tokko nagarree yaa janna qe'ira san ol baanee itti Oromoo bakka itti nuti maaman san isin agarree ila amma waan takka fala waan takkaan agarree